Jirra jirtu kun meeraa TikTokidha. Har'as egaa viidiyoo teknooloojii wajjin wal qabatu tokko isiniif dhufeen jira. Innis maallaa karaa ittiin bilbila keenya bilbila Samsungii oriijinaala feekii ta'uu isaatiin adda baasuu dandeenyu karaalee hedduu jiran keessaa muraasan isinitti hima jechuudha. Inni jalqabaas akkamidha? Bilbila keenya baasnee karaa ittiin noormaali bilbilurraa staarii duwwaa 6 fi isa booddee haashii barreessine gaafa bilbilu lakkoofsa dijiitii 15 IMEI jedhamu kan nuuf fidu yoo ta'e lakkoofsi sun immoo lakkoofsa kaartoonii isaa yookaan immoo dudduuba silkii keenyaa irra jiru wajjin wal fakkaataa yoo ta'e bilbilli qabannee jiru sun oriijinaalii ta'uu isaa karaa ittiin mirkaneeffannudha jechuudha. Malli inni lamaffaan immoo egaa staarii hashtagii 0 fi staarii erga barreessanii booddee searchii gaafa goonu wantoota iskiriin irratti mul'atan kana hunda nutti agarsiisa jechuudha. Kunis silkiin keenya oriijinaal ta'uu isaa agarsiisa. Fakkeenyaaf yoo tuqnee diimaa gaafa tuqnu diimaa ibsa, magariisa gaafa tuqnu magariisa, cuquliisa gaafa ibsinu cuquliisa nuuf ibsa jechuudha. Kun oriijinaal ta'uu isaa karaa ittiin ilaaluu dandeenyu keessaa isa tokkodha. Fakkeenyaaf ammoo gadi buunee gara walakkaatti receiverii gaafa tuqnu vibration isaa gaafa tuqnu vibrate godha nutti agarsiisa. Isa booddee option jiran keessaa inni gara gadiitti jiru ammoo touch isaa tuqnee ilaaluudha. Touch jechuun iskiriinii keenya guutummaan isaa touch isaa akka hojjetu cheekii gochuuf jechuudha. Kun guutummaatti hojjetanaan sirriidha jechuudha. Silkiin keenya isa booddee taane verginii ilaaluu dandeenya. Sound ilaaluu dandeenya. Verginii gaafa ilaalu verginii lakkoofsota asirratti argatan kan asirratti isiniif fida jechuudha. Sana fideera jechuun setting isaa asirraa isa jiru wajjin wal buqqee qabnee ilaaluu qofadha jechuudha kan barbaachisu. Kanaaf silkiin kun kana fidatanaan oriijinaalidha jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan saawundii isaa ilaaluu dandeenya. Sagaleen silkichaa akka spiikeriin hundumti isaa akka hojjetu, maayikiin isaa spiikeriin guddaan akka hojjetu tokko tokkoon ilaaluu dandeenya. Malli inni sadaffaan ammoo ittiin ilaaluu dandeenyu staarii haashii 1234 haashii gannee gaafa gashinu model number version isaa guutummaan nutti agarsiisa. Sana immoo fuunee software onlaayinii websaayitii irratti cheekii gochuu dandeenya. Tole malli inni arfaffaan ammoo akkuma bilbiluma keenya irratti barreessine staarii haashii 0011 haashii jennee gaafa barreessinu service mode nuuf fida jechuudha. Service mode information achirra jiran hundumtu sirriitti kan dhufan yoo ta'e bilbilli sun oriijinaalidha jechuudha. Wantoota adda addaa sana setting isaa keessa galee cheekii wajjin gochuu dandeenya. Sanuma fiduun isaa iyyuu waan guddaadha. Oriijinaal ta'uu isaa kan agarsiisudha. Tole malli inni shanaffaan ammoo staarii haashii duwwaa 228 haashii jennee gaafa search goonu wanta inni nu fidudha jechuudha. Inni immoo maallaa baatirii staatasii nu fida. Baatirii staatasii sun ala baatiriin keenya irra jiru waan hundumaa isaa diteelii kan nutti agarsiisu ta'e bilbilli sun oriijinaalidha jechuudha. Malli inni jaaffaan ittiin baruu dandeenyu ammoo star hash 0808 hash jennee barreessine asirratti immoo maal fira USB setting nu fida jechuudha. USB setting qabatanaan silkuun kun oriijinaalidha. Tole inni torbaffaan ammoo star haashii 2663 haashii jennee gaafa search goonu kan nu fidu software version guutummaa isaa nu fida jechuudha. Software version jiru diteeliin isaa guutummaan guutuutti barreeffamee yoo nu dhufa ta'e silkiin keenya silkii oriijinaalidha jechuudha. Softwarein kun Samsung website Samsung irra deemnes cheekii gochuu dandeenya. Kan nu fide jechuun silkiin keenya guutummaa guutuutti oriijinaalidha jechuudha. Karaan inni dhumaa ammoo lakkoofsa IMEI isaa marsariitii yookaan ammoo websaayitii imei.info jedhu irratti galchuudhaan odeeffannoo silkii sanaa wal qabatu guutummaatti akka inni fiduu danda'u ilaaluudha. Galatooma.